Raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa faannoon isa kaan lafarraa fixxee isa kaan ammoo boojitee meeqa dhukkee irraa kaafte alla raayyaan badee abbeettu badee alla way bannee jennaani inni kaan utuu gaarii dhageenyee jedha. Maaliif Itoophiyaanonni bakka lama ba'an dhugaa dubbachuuf tanaan har'a dhugaa jirtu takkaan isinitti hima. Warri dhugaa dubbachuun kiyya isinitti hin tolle immoo rabbiin isinitti agarsiisu waan jedhuun qabu. Yoo dhugaa dubbanna ta'e silaa raayyaa ittisa biyyaa kan Abiyyii miti yookaan kan abbaa aangooti miti kan Jawaaris miti kan Marrootis miti kan Mararaa Guddinaatis miti kan Faannoo kan Tippelleffis miti kan saba kamiitillee miti. Silaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya waloo Itoophiyaanotaati. Ani biyya qabaatis biyya qabda. Biyyi teenna kan ittiin biyya jedhamtu biyyi tantee kan ittiin biyya jedhamtu ulaagaan biyyi teenna ittiin biyya jedhamte keessaa tokko waraana mataa keenyaa qabaachuudhaani. Waraanni sun raayyaa ittisa biyyaa fa'aadha. Kana jechuun raayyaan ittisa biyyaa qabeenya waloo Itoophiyaanotaati silaa akka yaadaa akka seeraatti. Garuu rakkoon jiru maal seetan? Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa kan abbaa aangooti, kan nama aangoorra jiruuti. Rabbi si fuudhee paartiin tokko ka'ee paartii yeroo sana aangoorra jiru wal dhaba taanaan dhaqee isa duguuguu miti. Paartii saniin lolaa miti. Sanyii bakka bu'aan paartii sanii keessaa dhalate balleessee deebi'a. Ragaa qabatamaan isinii kenna. Duguuggaa sanyii Afrikaanotaa jaarraa 21ffaa yoo jedhan adda durummaadhaan kan ka'u waa'ee Tigraay. Naannoo Tigraayitti maaltu ta'e seetan? Rabbi kaasee TPLF fi Abiyyi wal dhabdee jennaan raayyaan ittisa biyyaa TPLF duguugaa dhaqe otoo hin taane dhaqee Tigraay balleesse. TPLF'n fira Tigraay miti. TPLF'n fira Tigreeti miti. Dhaqee Tigree keessa seeneeti dubartoota nama 7,000 ol gudeeti. Diinatti yaammatanii diina arran dhoofnaa dhaqnee balleessinee galaana diimaa irraa fudhanna jedhan san itti yaammatanii diinni meeqa alaatti seenee meeqa irra qarqaaree lammii isaa Tigraay Itoophiyaa ta'uu Tigreen Itoophiyaa ta'uu namni wallaalee waan jiru natti hin fakkaatu. Tigreen lammii Itoophiyaanotaati. Raayyaan ittisa biyyaa kan Oromoo miti. Kan Amaaraa miti, kan Tigree miti, kan Walaayitaa Hadiyyaa, kan Baataa Somaalee miti. Hundinuu isa biratti silaa walqixa miti. Adeera kiyya Biraanuu Juulaa mana isaanii farsoonaa guuttu. Abiyyi wajjin dhaqanii waraana itti bobbaasanii qabeenyuma Tigreetu Tigree duguugee galee jechuudha. Kanaaf ilaal nuti biyyan qabnu kan jennuuf yeroo hedduu Itoophiyaan biyya kiyyaa miti jedhee dhaloonni ani biyyan qabu biyya tiyya ijaarrachuu qaba. Biyyi tiyya Oromiyaa walabaati jedhee dhaloonni gaafa gachiisee dhukaasu. Kanarra dhaabbateeti bar. Oromiyaa guddina Gujii keessatti nama tokko jiraa otoonni waywaatu raayyaa ittisa biyyaatu namaa nahaa jedhanii akkana billaa hanqalan viidiyoo san namni nargii waan jiru natti hin fakkaatu telegiraama irra qoodamaa turte sooshaal miidiyaan biraan hayyamu waan ta'eef otoonni lubbuun jiruu gogaa irraa qalan asirraa jalqabanii raayyaa ittisa biyyaatti kan badii san raawwate silaa raayyaan ittisa biyyaa yoo namni tokko badii raawwateyyuu nama sana qabee silaa seeraaf dhiyeessuu qaba garuu sababa isaan Abiyyii wal lolaniif inni waraana Abiyyiiti isaan waraana Abiyyiiti waan ta'aniif nama Abiyyi irratti ija baase nama Abiyyi irratti ija jabaate irratti duguuggaa sanyii raawwatu kan Itoophiyaanotaati miti isaan kan abbaa aangooti kanarraa ka'eeti raayyaan ittisa biyyaa dhume gaafa jedhani oduu gaariidha kan namni jedhuuf kanarraa ka'eeti kan isaan diina baay'ee horataniif har'a kan raayyaa ittisa biyyaa balleessaa jiru diina laa dhufee miti ijoollee ma Itoophiyaati ijoollee isaa wajjin baratanidha diina kan itti ta'e Itoophiyaanotuma Faannoon Itoophiyaanota jaallatte moo jibbite TPLF'n Itoophiyaanota jaallatte moo jibbite Abaawoo Waboon Itoophiyaanota jaallatte moo jibbite dhayitee kan isaan balleessaa jirtu an biyyan qabu biyyi tiyya tanaa miti akka inni jedhu simatu godhe otoo ati waraana raayyaa ittisa biyyaati jettu otoo waraana raayyaa ittisa biyyaati jedhanii si bobbaasanuu kan kun waraana kiyyaa miti ana ittisuuf deema otoo hin taane na balleessuuf deema jedhee kan ciisee si loluuf badii ati raawwattuuf raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatu duguuggaa sanyii Itoophiyaanotaa raawwata kanaaf dhumaatiin isaallee nu gammachiisa kan dhugaa dubbachuuf taanaan bakka jaraa bu'eeti malee ani ittiin gammadu sababni isaa tarii namni qajeelan tokko yoo dhufe namni aangoo isaa hin jaalanne namni ummata kanaaf rifatu kan biyya kana jaallatu tokko yoo dhufe raayyaan ittisa biyyaa gaafas illee qabeenya kenna tarii gaafa sana nu eeguu mala gaafa bulchiinsi haqaa tokko dhaabbate raayyaan ittisa biyyaa kan haqaaf dhaabbatu ta'uu danda'a kanarra aangoodhaaf dhaabbatu aangoo nama tokkootiif aangoo abbaa aangootiif dhaabbatu otoo hin taane boru kenna ta'a jedhee waan hin yaaduuf haanu fixuutii malee isuma qabna waan ta'eef ani ittiin gammadu dhumaatii isaaniititti garuu dhugaan jirtu akka lammiileen Itoophiyaa itti gammadu kan godhu isaanuma